አዶናይ ቪዲዮ ከነላለው ልትይ አዶናይን በጣም ነው የምወደው። በእናንተ ስም ህዝቦቼ፣ ወዳጆቼ እንደኔ ጨኩኖት I love you Adonai. I love you Adonai. Jedhachi deeme eenyu si waame namni si waame hin jiru bar. Akkam namni kabajaaf walla. Maayikii fudhattee dubbii eegaltee waa'ee jaalala gurbaa ibsuu eegaltu namni si jalaa qabe tokko yookaan hamilee si kenne tokko hin jiru. Maaliif kuni garuu? Yoo Sangeetaahuun maaliif ashandaa irratti sirbee jettanii nama hedduutu aaraa jirtu itti mufachaa jirtu. Sababa raafaana jechuudha walaajeesurra sirbuu gammachuu iyya. Artistii Oromoo meeqatu Oromoo faana sirbee maal fidee? Yoo Sangeetaahuun galatoomii saba guddaa kana keessaa baatee afaan guddaa kana dubbachaa ati artistii guddaa kabajamaa kana taatee sagantaa kanarratti nu argamuu keetiif ulfaadhuu hajoonii qabu Adonaay ture garuu dhaqeeti yoo Sangeetaahuun waltajjii guddaa kanarratti bee anee የአዶናይ አድናቂ ነኝ። ብዙ የሚወራው ከኦሮሚያ ውጪ ብዙ የሚወራው ወሬ ማለት ነው። እዚህ እያየሁት ካለው ነገር የወጣ ነውና ወሬ አትስሙ፣ ገብታችሁ እዩ ትላችኋለሁ። ኑና ጎብኙ። ያው ታዩታላችሁ ራሳችሁ። ዛፍ ቅቤ ይቀቡታል የሚባል ወሬ አለ። እንደዚህ አይነት ምንም እዚህ የተለየ የሚደረግ ነገር የለም። የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት አንድ ላይ ደምቆ አምሮ የሚታይበት መድረክ ነውና እሱን ነገር በቃ ያው እያየሁት ነው በተግባር ነው። ምን ጌታው ከነቱ ከነሙኒ ሄዱን ነሙኒ ቢከሙኒ ፌመሱን ኦሮሞ ሄዱንስ ቪዲዮ ከረቲ ዮሰን ጌታው ነው አርቲስት ጭማ ከነ ነሙኒ ሄዱ ጅሮ አረብሰን ይሮ ጥቄሰን አርጋ ጅራ garuu kun dugungura guddaadha. Wanti biraa immoo amma namoonni hedduun wanti kompileen irratti godhaa jiru warra nama alagaa wajji yookaan immoo warra alagaa wajji akkamitti koonsertii warra alagaatiif akkamitti koonsertii dalagaa mucaan kun illee Adonaay illee warra alagaa irraa akkamitti isa dinqisiifataa isa jaalataa maarrafu akka dhuunfaa kooti fakkeenyaaf Adonaay hin jiru jaaladhulee baadhu hin jiru maaliif mucaan kun yeroo inni saba xiqqeessu argee isan beeku yeroo inni saba Oromoo yookaan immoo saba Oromoo gadi qabuuf yaadu yookaan immoo yoo dhoksaadha yoo meebi ilaalcha isaa hin beeku keessatti yoo jibbeellee garuu ifaan ifatti yeroo inni saba kana xiqqeessu yeroo inni saba kana arrabsu argee hin beeku. Jaalalli kun isaan jibbuun jira fakkeenyaaf namoota saba kanaaf jibba qaban jibba isaanii kana immoo ol baasanii mul'isan miidiyaa kanatti illee dubbatan akka saba kana hin jaalanne akka saba kanaaf bakka guddaa hin qabne akka saba kana gadi qabuu barbaadan namoota waan akkasii irratti argu osoo dinqisiifatte yoo Sangeetaahuun izokee anillee isa hin deeggaru. Garuu mucaan kun yeroo inni poolitikaa keessa seenuu argee hin beeku yeroo inni saba Oromoo miti saba kamuu yeroo inni qaqqabee yookaan jibbu isa argee hin beeku Adonaay. Jibba sabummaa fi gandummaa irraa bilisa mucaan callisee nama dalagaa isaa dalagu osoo sabaan hin qoodin nama hunda yeroo inni gargaaru. Fakkeenyaaf irreecha bareen gaddaa irratti influensaroota yookaan dhiibbaa uumtoota gurguddoo keessaa namni irratti hirmaate tokko Adonaay ture. Bareen gaddaa irreecha dhufee irreecha viidiyoo irreechaa hedduu dalagee irreecha beeksisaa ture. Maaliif ashandaa irratti sirbee jettanii nama hedduutu aaraa jirtu itti mufachaa jirtu. Waan dubbatee jira waltajjii irratti ani sana miti kan dubbachuu dhufee waan barbaadee dubbachuu danda'a garuu saba biraa faana akkamitti sirba saba biraa faana jechuudha walaajeesurra sirbuu gammachuu iyya. Artistii Oromoo meeqatu Oromoo faana sirbee maal fidee? Hunda faana wal jaalachuudha. Nama hedduu saba biraa ta'anii nama hedduu turreechaa dhufaa jira miti. Bara darbees maalis baranaa ganaa dhufu. Jechuun wal jaalachuun waan badaa hin qabu, waan hamaa hin qabu. Sanaaf wannoo hin jedhina. Namni kun yookaan artistiin cimaan kun badii inni dalaginatti mul'atu meebi akka yaada kootitti jechuudha. Maaliif nama cimaadha itti amanu tokkoof yookaan immoo nama karaa sirra jira waan bareeda dalagaa jedhee itti amanu tokkoof kireeditii kennuu yookaan immoo si jaaladha jechuun badii tokko hin qabu. Waan tokko isinitti himu yoo Sangeetaahuun hanga Adonaayin si jaaladha jedhe osoo fakkeenyaaf artistii biyya biroo artistii biyya alaa fakkeenyaaf Chris Brown ta'uu danda'a 50 Cent yookaan influensaroota kanneen akka Aisho Speed kanneen hin jaaladhee inni dubbate namni tokko kompileen isa godhu hin jiru. Garuu immoo Adonaay waan ta'eef waan saba meebi warra alagaa inni yaanu san keessaa waan dhufeef yookaan immoo saba san keessaa waan ba'eef akkamitti maqaa saba guddaa kanaa yookaan immoo I know artistii cimaa Oromoo waan taateef yookaan artistii saba guddaa kana waan taateef dirqama nama san jaalatullee
dirqama miira kee dhoksitee jibba qofa agarsiisu dirqama hin qabdu. Nama tokko fakkeenya namaa miti. Namni koo bineensa jaalatee bineensa wajjin garuu mirga qabame. Yoo itti amane yoo jaalate. Kanarratti nama sabboonaa cimaa tokko kan ani akka moodelaatti ilaaluun jira. Fakkeenyaaf Lijaareed sabboonaa cimaa fi nama hedduu jaaladhuudha. Garuu nama dhiisiti bineensa wajjin jaalalaan jiraataa hedduu dinqisiifadhuu fi jaaladhulleedha. Ilmoo araadatiilleedha. Iska daggarras yaadaadhaa leenyoo. Garuu nama dhiisi nama bineensa waliin jiraataa jira. Osoo bal'isnee yaadne jechuun barbaada. Inni biraa immoo waa jaalachuun yookaan immoo nama jaalachuun ani perspeektiivii kamiinuu dogongora jedhee yaadu nama jibbutu dogongora. Yaada jalqaba isin kaasisan irratti artistoota alaa yookaan immoo Chris Brown 50 Cent irra Adonaay yoo sanitti yaada. Maaliif jettan biyya tokko waliin qabnaa Itoophiyaa tokko keessa waliin jiraannaa sabaan garagar taanullee Afrikaa kontinentii tokko keessa waliin jirra jechuudha. Arri tokko keessa waliin jirra. Kanaaf yeroo tokko osoo dhiphisnee yaaduu baannee osoo bal'isnee yaadnee isin jechuu barbaada. Maybe yoo dogongoree dhiifama isiniin jedha. Ganaan biraatiin mee ቪዲዮ ብራት ወልድ ዴቢና ነገናቱ እኔ የአዶናይ አድናቂ ነኝ እንጂ እንፋዳን አባፈቴ ድንቅ ሲፈቹን ጃላቹን ረኮን ቀቡ ፕራይቬት ደሆን ጋሩ ጋፍ ወልተጀ ከሰረ ደምቱ ፕሮቶኮል ወመታ ሄቲ ቆፈ ይገቴ እኙማ ኸፍ ቆፈ ፍራቴ ደምታ ሚቲ ሰበ ጉዳ ከሰባደ ኢራ አለቴ አዳፍ ዱ ሰበሰሪ ቀበቴቲ ስፔሻሊ በከሰገንታ sabni biraa qopheesse afaan biraa aadaa biraa kan ragaaf deemtu eenyummaa saba kanaa qabattee deemta haga aartii saba kanaa keessatti jirtu artistii akkasa nama aartii keessa jiru moyaa akkasaa qabu tokko walta jirabbe inni obboleessa xiyyanan dinqasi fedhasidaa jee taraa tiktokara tokko yaamte tarii Adonaay waliin hojjete hedduu gaarii ta'uu danda'a garuu yoo sanii wajji waan maal kanatti cunqurfamtoota bakka inni jiru yoo maal akka inni ibsuu barbaade si yaada akkasuma koomentirra naa dogoggorraan obboleessa kee dogoggortee jirta gara fuulduraatiif eeggadhu jechuudha. Dheengadda gaafa teediin gabbee sirbisan sirbi fiiganii istuudiyoo deemame istuudiyoo irraa deemanii guyyaa lammaffaa intarviyuu godhame irratti teedii hedduu akka jaalatu nu hime yoo san gataa'u yoo san karaan abbush zallaqaa irra deeme gaarii miti kabaja guddaa sii qabna si jaalan bar habashaan hundi gisee si agartu bar baara gisee jechi joo'uudhaan si yaadatti bar waltajjii kan sirra deemtee gocha kana godhuu kan